Mucayyoon kun hojjettuu isaati jechuudha. Namicha cinaa dhaabbattu kana hojjettuu isaati. Namni kun haadha manaa qaba. Mucaa tokkos waliin qaba. Lammaffaa ulfoofteetii jirti jechuudha. Haadha manaa isaa kana garuu kideetti hin taane ishee irratti fayyadamee jechuudha. Isheenis ta'ee hojjettuu mana isaanii. Saraatanyaa yookiin hojjettuu mana isaanii kana namichi kun dirqamaan daffaree jechuudha. Dirqamaan fedha ishee malee. Ishee hojii irraa gaagulii godhee haadha manaa isaatillee laphee ishee cabsee jechuudha. Ashama harka fuuna jara jirtuuf bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo siif haa baay'atu. Har'as waan baay'ee nama gaddisiisuun kan walitti deebine baay'een gaddee dhugaa dubbachuudha viidiyoo kana keessatti jechuudha. Egaa gamanuma warroonni maatii koo hin ta'in sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo isaanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkuma jalqaba irratti argitanidha. Obboleettii kana dubartii kana jechuudha. Dubartiin kun ulfaa deebi'ee immoo kanaan duras nama kana waliin nama daa'ima qabudha jechuudha. Ilmoo qabanii waliin lammaffaa garuu amma garaadhaa qabdi jechuudha. Namni kun abbaan manaa ishee kun jechuudha hojjettuu mana isaanii hojjettuu dirqamaan daffaree jechuudha. Jechuun fedha isheetii miti. Asgaddadaa jiraachuu isaa viidiyoo irratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Asgaddadiiti walumaa galatti jechuudha. Bicha baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf maaliif biyya ormaati isaa ta'utti biyya keessa namni kamiyyuu manuma mana namni bultii qabu keessadha kan jiraachaa jiru. Garuu mootu dhiironni baalageessa kuma jiran dhiironni gaariin jiran. Haa ta'u malee garuu bakka gaafa namni tokko dogongora yookiin waan tokko nurratti raawwachuudhaaf gaafa ka'u biyaan sanatti ejjennoo mataa ofii qabaachuu qabna. Malee zimuma jennee itti fufuu hin qabnu. Tokkoffaa jireenya bultiin dhaabbachaa jara isaanii diiguu dandeenya. Jireenya keenya balleessuu dandeenya. Nullee nu hin fayyadu jechuudha. Har'a mucayyoon kun dirqamaawwan kana irratti raawwachaa jira. Har'a mana namaa keessa hojjetti. Ifumaaf jechuudha. Har'a mucayyoon kun osoo ulfooftee boruu daa'ima kana waliin eenyutu rakkate ifumaa jechuudha. Maaliif innis ofirraa gadi baasanii ishee ari'an jechuudha. Akkuma har'a haati manaa namicha kana itti dhuftee jennaan daqiiqaa keessatti feestaala ishee gadi darbiteetu mucayyoo kana ariite jechuudha ofirraa ariite jechuudha. Har'a osoo mucayyoon kun yoo ulfoofte eenyutu daa'ima kana waliin rakkata isheedha jechuudha. Har'a ofisheetii hin dhaabbanne ofisheetii ganaa mana namaa keessa deemee nama hojjechaa jirudha. Ganaa nama luka takkaan dhaabbatee jirudha jechuudha. Rirreeqqachaa. Borumootu gaafa daa'imni ishee irratti dhufe daa'ima isa waliin rakkatti jechuudha. Sana booda kan dhaabamu. Biyaansi nama yaaduu yoo dadhabne ofii keenya yaaduun dirqama nutti ta'uu qaba. Nama yaaduun nutti hafu jechuudha. Har'a waan akkana namni kun yoo narratti raawwate boru maaltu narra maaltu natti ta'u jenneetii yaaduun barbaachisaadha. Biyaansi mana san keessatti inni yaalii akkasii yoo nurra godhe nurratti yaaduudhaaf ta'e nuti hojii dhiisnee iddoo biraatitti hojii barbaaddannee seenuu. Santu furmaata jedheen yaadaani jechuudha. Malee achumatti teenyee booda yoo rakkoon nurra gahe rakkinni nurra gahu saniif numatu itti gaafatamtu ta'a. Numatu waliin rakkata jechuudha. Har'a namichi ana dhugaa baay'ee akkana gaddisiise. Dubartittiinis baay'ee na ajaa'ibdi baay'ee na gaddisiisan jaalalachuun jechuudha. Maaliif jennaan yeroo tokko dhiironni gaafuma jalqaba bultiitti hin seenin dura dubartoonni gaafa dhiira tokko jaalatanii fedhii dhiiraa malee yookiin bakka dhiirri sun osoo jaalala dhugaa isaa isheedhaaf hin qabaatin dubartoonni yeroo itti dirqisiisantu jira yeroo tokko jechuudha. Kanallee waa malee miti kanan dubbadhe jechuudha. Jechuun nama sanni jaalatan yoo ta'e namni sun yeruma jaalala waliin jiran fageenya irraa yookiin bilbilummaan osoo gara gaa'elaatti waliin jiraate amala garaagaraa itti argisiisuu danda'a. Amala garaagaraa jechuudha. Yoo isheen bilbiltee bilbila kaasuu fi diduu akkasumallee mootu bilbila jala kaasee jechuun sababa garaagaraa barbaadu waan akkasii amala akkasii sanitti argisiisaa jechuudha. Namni kun nama kanaaf fedhii hin qabaachuu dhabuu isaa karaa garaagaraatiin itti argisiisa jechuudha. Dubartoonni yeroo kana maal godhu badii innumti balleessee
deebi'ee isheen dhiifama gaafatte jechuudha. Badii isaatiif bara inni balleesse inni dogongoreetu isheen deebitee dhiifama gaafatti. Isheen waan jaalattuuf akkas gooti jechuudha. Akkuma isheen jaalattu sana innis waan ishee jaalatu itti fakkaata. Isheen nama kana dhabuu hin barbaadduuf jecha dogongora isaatis yoo inni ishee miidhes akka waan ofii isheetii samiitii fakkeessitee isheetti fakkaatetu deebitee yeroo dhiifama gaafattu jira jechuudha. Akkasumayyuu ta'ee bultii keessa waliin seenu yookiin bakka haalli isheen gootu kun sheemii isa qabeet kan jireenya waliin eegalees jira. Kan immoo yookiin kan isheen isa ifattee dhiistus jira. Yookaan immoo innumtuyyuu qorxii isheetti himee kan irraa fagaatus jira jechuudha. Akkasumallee gocha garaagaraa itti argisiisuu danda'a. Akka namni sun irraa fagaatu jechuudha. Isheen garuu isa dhabuu waan hin barbaanneef wanti hundumaayyuu obsitee nama isa waliin gara gaa'elaa seenti. Gara gaa'elaa gaafa seenti garuu rakkoo hangana hin jedhamnetu isheerra gahaa jechuudha. Maaliif jennaan namni suni keessa isheetii ishee hin qabu waan ta'eefiyyuu. Qalbiin isaa bakka biraa jirti. Dubartiin inni keessa isaatitti hawwu sun iddoo biraa jirti jechuudha. Kanaafiyyuu tana bira gaafa dhufe bakka dantaa hin qabuufi akkasumallee akka isheen dirqamsiistee yookiin hiluntaa jechi jedhamu tokko saniif itti seenitu har'a garuu keessaa bahuudhaafis rakkachaa nama kanaaf ilaalcha gaarii dhabuu dhiisuu danda'a jechuudha. Dubartii kana biratti kanan argillee kanaadha. Har'a namni kun sararatanyaa isaa waliin dogongoree jira. Dirqamaan daffariitti jiran ciyyoo kana jechuudha. Dirqamaan daffareera. Argite dubartiin kun itti dhuftee jirti. Dubartiin kun har'a ulfa garaadhaa qabdi jechuudha. Ilmoo tokkos waliin qabanii amma immootu da'umsaaf geesse garaadhaa qabdi sanarraa hin dhukkuba jechuudha. Namni dubartii ulfaa akkasitti deebii akkana kana itti deebisuu mitiiti. Namuma guyyaa takka guyyaa lama waliin ooltee yookiin ijumaaniyyuu agarte deebii akkana kana deebisuufini baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Haadha manaa isaa haadha ilmoo isaatii mitiiti jechuudha. Nama waliin jiraatee mitiiti jechuudha. Walitti dhaabbate. Dogongora isaatiif sila inni kan badii gaafachuu dhiifama gaafachuu qabu isheetu har'a namicha kana deebi'ee dogongora isaa kana osoo agartu dhiifama gaafatte jechuudha. Akka barbaade ta'uu hin danda'a. Waan barbaade gochuu hin danda'a. Maaltu sin galcheedhaan jechuudha. Isheedhaan illee deebii akkasitti isheedhaaf laata jechuudha. Malee badii ofii isaatii hojjete kanatti tasumaayyuu hin sassatamne jechuudha. Deebitee dubartiin kun maal gochaa jirti? Isa kadhachaa jirti. Dogongora isaatiif bara. Dogongora isaatiif isa kadhatte jechuudha. Sijjammar nama kana dhabuu hin barbaadu yoo ta'e baqa akka jiraatetti haa jiraatutti akkasumatti osoo dhugaa jirtu sanis hin barin waliin jiraachuutu caala. Maaliif yeroo hunda gaaffiisa isheetti uumee osoo hin baruu baadhee jechuudha jechuudha. Har'a ijoollee kanallee dhiibnarraa deemaa anuyyuu sirreeffadha bultii koo waan akkasii dubbachaa turte jechuudha. Ergaa akkasitti yaadde jalqabumaayyuu maal gochaa nama kana zallaluu dhaqxe. Gaaffii natti ta'e ana jechuudha. Erga jireenya ishee sirreeffachuu erga dogongora isaa irratti agartee amanuu dhabuu har'a qarshii kafaltee fi jara kanaan kaameraa mana keessa teessistee naaf laalaa jechuun ishee sirriidha jedheetti yaa'anii ni yaadu jechuudha. Innaa innis nama kabajaa isheedhaaf qabus miti akka nama badii hojjetetti illee nama isatti dhagahamee miti jechuudha. Kanaaf dubartoonni keenya osoo jireenya jedhamee itti hin seenin namni sun nama akkamiiti? Anatu barbaadee itti deemaa jiramoo isatu na barbaade jenneeti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Alaalaan roggaa waliin jiru. Gaafa bultii keessa seename maaliif namni jireenya jedhee erga bultiira jedhee itti seeni innis isheedhaaf yaade isheenis isaaf yaadde walqixxummaadhaan jiraachuudha malee inni ishee akka meeshaa tokkootitti ishee ilaalaa isheedhaaf kabajaa dhabee ishee waliin jiraata yoo ta'e akka barbaade ishee irratti waan barbaade raawwate ishee garuu arraabsee tuffatee irratti tufee waliin jiraata yoo ta'e kuni jireenya jedhee isin yaadan jechuudha. Jireenya gammachuu hin qabne ta'a yeroo hunda tabasaachaa aaraa hojii isaatitti kan waliin jiraattudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Dhiironnis ta'e dubartoonni illee. Dubartoonni samma darbee dubartoonni tokko baqa dhiira yeroo itti dirqisiisantu jira. Baqa karaa garaagaraatiin jechuudha. Miidhaan garuu dhumarra isaan maaf ta'a. Har'a dubartiin kun inni dogongoree jira deebitee dogongora isaa osuma ijaan agartu deebii isaa kadhatti jechuudha. Deebii isaa kadhatti.
abbaa ilma isheeti gaariidha. Garuu ta'ee immoo inni isheedhaaf kabajaa qabaachuu qaba. Inni isheedhaaf bootaa laachuutii qaba. Dogongora isaa baruu qaba jechuudha. Ani yeroo jalqabaati kana jechuudha hanga ammaatitti warroonni dogongoranii biyaansi yookiin isheetu akkas ta'eeti waan garaagaraa jedhan jechuudha. Kuni garuu mirga kootii maaltu si galchee jedhan isheedhan jechuudha. Mirga kooti akka barbaade ta'uu hin danda'a. Akka waan barbaade gochuun qaba jedhee deebii isheetti laachaa jira jechuudha. Innaa har'aa mana keessa waliin jiraachuun bara maqaa miti. Maqaadhaaf waliin jiraatamu miti jechuudha. Maaliif innis ishee kabajee isheen isa kabajeetu kan waliin jiraatamuu qabu malee inni akka barbaade akka fedhe isaa ta'ee ishee jeeqaa, ishee tuffachaa, ishee waliin jiraata yoo ta'e kun jireenyaa miti. Namni kamiyyuu wal kabajee wal jaalateeti waliin jiraachuu qabu malee jechuudha. Kanaadha. Kanatti aansee immoo warroonni kaameraa waraaban kuni jalqaba irratti kassasuu qabda si gargaara waan akkasii jechaanii turanii akka nama tokkotti kun sirrii jedhee ani yaadu. Maaliif namni sa'aatii aarii keessa jiru san keessatti wanta hin taane murteessuu danda'a. Har'a jarri kuni ilmoo waliin qabanii jechuudha. Ilmoo nama waliin qabudha. Yaa'u jechuun namni hundi kan akka isaa kanallee ta'uu baatan garuu hundi kan akka isaa kanaa miti. Kan dogongora isaa kan irraa baratee gara boruutitti haala gaariidhaan haadha manaa isaa dhiifama gaafatee waliin jiraatus jira jechuudha. Namni kamiyyuu hin dogongora isaa kan irraa mootu hin barata. Kuni garuu nama dogongora isaa irraa baratu miti. Garuu baqa gaheen isaanii nama kana madaalanii jiru. Wanta inni irra jiru baranii jiru. Kana booda kassastee dhiistee fedhiin kan isheeti. Keessattuu immoo sa'aatii aarii keessa jirtu san keessatti kassasii akkana godhii isaan gargar bahuu qabda jedhamee dubbatamuun kun anaaf sirrii miti. Sirriidhas jedhee hin yaaduun jechuudha. Keessattuu warri ilmoo waliin hin qabne illee homaa jechuu miti. Warri ilmoo waliin qaban immoo baay'ee tokko ulfaata isaaniif jechuudha. Tarii hin beekamu namni tokko jechuudha. Dhiifama gaafatee haadha manaa isaa dogongora kaleessaa irraa baratee dogongora isaan irra osoo hin deebiin ishee waliinis jiraachuu danda'a. Kan akka kanaa kan dogongora isaa amanuu hin barbaannes immoo kan akka kanaa kan dogongora isaa baruu hin barbaanne garuu baay'ee tokko ulfaataadha. Laphee dhiifamaatillee hin qabu. Dogongora isaa akka ta'ellee amanuu hin barbaadu jechuudha. Bicha dhiirotaaf illee dubartootaaf illee rabbiin lubboonaaf haa kennu. Viidiyoon kiyya kana fakkaataa hin